Akkam jirtu hordoftoota sagalee tanaa ani nagaa kootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo baay'ee isin fayyadu qabadhee dhufee jira. Shamarroonni keenya baay'een dhiira tokkoon jaalala jalqabne dhiirri sun akka nu jaalatu maaliin beekuu dandeenya yookiin immoo dhiira sana jaalalli qabuusaa maaliin dhugaa ta'uusaa hubachuu dandeenya jedhanii kan gaaffii kaasan jiru. Egaa har'a mallattoolee arfan tokko isiniif barbaada. Mallattoon kun jaalala keessatti fakkeessuu kan hin danda'amne yookiin immoo sobuu kan hin danda'amnedha. Really dhiira tokko jaalalli tokko gaafa isa qabu mallattoo inni agarsiisu yookiin immoo si jaalachuusaa maaliin akka ati beektudha jechuudha. Kanan har'a isiniif ibsuu barbaadu. Kanaaf dhiira tokko jaalallee kooti jettee kanatti waamtu yeroo dheeraadhaaf mallattoo kana irra deddeebi'ee agarsiisa yoo ta'e yookiin immoo mallattoo kana qabatee dhufa yoo ta'e mallattoon kun sobuudhaaf yookiin fakkeessuudhaaf kan hin danda'amne yookiin immoo itti fakkeessuudhaaf kan ulfaatu ta'uusaa kanan har'a isin hubachiisu. Kanaaf viidiyoo kana haga dhumaatti erga hordoftanii dhaggeeffattanii booda jaalallee keessan sana bira yeroo deemtanitti yookiin jaalala keessan keessatti wanti kun jiramoo hin jiru yookiin immoo kompeeri gochaa deemtu jechuudha. Yeroo sana dhugaa isaarra gahaa dhuftu jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo har'aarraa faayidaa guddaa akka argattan abdiin qaba. Gara viidiyoo kootti otoo hin darbin dura warri chaanaalii kanaaf miseensa hin taane sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas sabiskiraayib yeroo gootan fuuldura ishee kan jirtu mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa gaa'ela keessatti haa ta'u jaalala keessatti gorsi akkanaa akka isin qaqqabuuf sabiskiraayib otoo hin godhin hin darbinaa. Gara viidiyoo koottan isin dabarsa. Kanaaf dhiirri tokko dhuguma si jaalachuusaa kan ati ittiin beektu yookiin immoo dhiirri sun dhuguma si jaalateera jaalala keessa dhugaa qaba taanaan gara fuulduraatti si waliin jiraachuus hin barbaada taanaan sirrii isaa si kabaja jechuudha. Sirrii isaa si kabaja yeroon isiniin jedhutti kabajni isiniif maalidha? Waliin ilaalla. Dhiirri sun si jaalateera taanaan si kabajeera taanaan akkuma dursee isinitti hime dhiirri tokko si jaalachuusaa kan ati ittiin beektu yeroo hundumaa yoo si kunuunsedha. Yeroo hundumaa kunuunsa siif baay'isaa yeroo hundumaa akkasitti tolu godha wanta ati barbaaddu hundumaa siif guutaa yeroo hundumaa kunuunsa sana sirraa akka inni citu hin barbaadu jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhutti immoo waan hundumaa isinii godha waan hundumaa isinii bita yookiin immoo qarshii isinii kenna maallaqa isinii kenna jechuu otoo hin taane fakkeenyaaf laaqana yoo nyaattan yookiin ciree yoo nyaattan siin otoo ofiisaa dura ofii hin gurshiin dura siin afaaniin kaa'aa yoo ta'e yookiin si gurshee yoo ta'e akkuma kana yeroo hundumaa wambariirra yeroo teessu siin dura teessisa yoo ta'e akkasuma kana taaksii yeroo seentan siin dura seensisa yoo ta'e kabaja yeroo hundumaa siin dursa yoo ta'e kana malees lafa deemtanitti lafa dhaqxanitti hundumaatti carraa kamii yoo ta'u siif dursee kenna yoo ta'e uffata tokko yeroo bitachuu dhaqxan dursee kan kee bita yoo ta'e kan ofiisaa siif filate otoo hin taane kan ati filatte godha yoo ta'e yoo kana godhate dhiira sun dhuguma si kabajeera jechuudha. Dhiirri tokko immoo si kabaje jennaan si jaalateera jechuudha. Kana hundumaa si godha taanaan dhiirri sun si jaalateera jaalala dhugaa siif qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee faallaadhuma isaa kana yeroo hundumaa bilbila yeroo bilbiltu akkuma kana dura viidiyoo koo keessatti isin hojjedhetti bilbila yeroo bilbiltu siin kaasu taanaan yeroo hundumaa filannoon kan isaa ta'a taanaan yeroo hundumaa nyaata yeroo nyaattan siin gurshu taanaan waan hundumaa carraa kamiyyuu siin hin dursu taanaan yeroo kaaffee seentanitti siin dursee hin teessisu taanaan waan kamirrattiyyuu ati akka isa dursitu yookiin immoo siif carraa kennu siif akka ati itti gammaddu hin godhu taanaan dhiirri sun si jaalateera yoo ta'e jaalala yerooti yookiin immoo jaalala itti fufaa miti jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko si jaalachuusaa maaliin akka ati beektu si kabajuudhaan jechuudha. Inni kabraa kan inni kana godhu si dhabaalaati jedhee sodaatuuf lammaffaa immoo fedhii kee si guutuu waan barbaaduuf. Kanaaf dhiirri tokko si dhabuu yoo sodaate yookiin immoo dingata narraa adda baatiidhaati dingata ishee dhabaalaati jedhee hin sodaata taanaan waan si jaalatuuf sodaata. Yoo sodaate immoo si kabaja guddaa akkan siif malu siif kennaa dhufa jechaadha. Kanaaf amalli dhiiraa shamarran kabajuu yoo ta'e iyyuu inni kun kabaji guddaa akka isheen barbaaddu shamarran erga isaadhaaf galee dhiirri tokko baay'ee erga si kabajee kunuunsa gahaa akka inni siif kennuu fi kunuunsa gaarii akka inni siif kennudha jechuudha. Asirratti kan nuti arginu kunuunsa gaarii sii goonaan immoo akka inni si jaalatu atis mirkaneeffachuu akka qabdudha jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhiirri tokko si jaalatee si waliin jaalala jalqabee baay'ee si kabaja. Yaanni isaa amalli isaa kabajni inni siif qabu kunuunsi inni siif qabu sitti tola taanaan jaalala dhugaa akka inni siif qabu ittiin mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Yoo dhiirri sun sin kabaju waanuma hundarratti hin si lola ofiisaa carraasaa dursa taanaan
duuba isaarra waa biraa jira jechuudha yookiin immoo garaa isaa keessaan waan biraa yaada jechuudha dhiirri kun. Akkuma kana immoo wanti isinii galuu qabu tokko jira. Dhiirri tokko gaafa isin kunuunsu lafa isin hin tuqsiisu. Waan hundumaa maallaqa isinitti baasa. Guyyumaan laaqana isin affeera jechuu koo miti. Isa kanarrattis of eeggannoo gochuu qabdu shamarroonni. Kanaaf asirratti of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kabaja yeroon isiniin jedhutti kabaja seeraan alaa yookiin immoo waan hundumaa irratti lafa nan tuqsiisiin jetta taanaan inni kunis baay'ee dogoggoradha jechuudha. Kanaaf si kabajuu jechuun gurra sii kennuu, filannoo kee beekuu, fedhii kee eeguu, yaada kee fudhachuu, si dhaggeeffachuudha malee si kabajuu jechuun guyyumaan bargarii si affeeruu, akka ati lafa hin tuqne uffata sitti bituu, waan hundumaa siif gochuu yookiin immoo faayidaa garaagaraa siif guutuu miti jechuudha. Yeroo rakkoo keessatti si waliin ta'uu, rakkoo kee hubachuu, yaada kee fudhachuu, yaada kee dhaggeeffachuu, gorsa kee fudhachuudha. Si kabajuu jechuun dhiirri tokko gaafa si kabaje jennu immoo dhuguma si jaalateera, jaalala kee eegeera jechuudha. Kanaaf atis immoo faallaasaa yaada isaa eeguu, karoora inni karoorsu fiixaan baasuufiif yaaluu malee atis immoo inni qofti si jaalachuun kun jaalala fayyaa qabeessa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Atis isa kabajuun isa jaalachuun dhiirris immoo akkuma shamarran kabaja barbaaddu jaalala tokko keessatti shamarran tokkorraa dhiirri tokko kabaja guddaa barbaada jechuudha. Malee ani kanan jedhe qofti haa ta'u jettee yeroo hundumaa isa faayitii goota taanaan inni kun na kabajuu dide jettee booda rakkoo keessa galuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf lamaan keessan wal jaalattanii inni yaada kee hin fudhatu ati immoo yaada isaa hin fudhattu. Inni si kabaja ati san kabaju taanaan lamaan keessan wal qixa waliin kabajan wal qixa waliin dhageessan taanaan jaalalli keessan shakkisiisaadha jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti wal kabajuun baay'ee isa bu'uura ta'edha jechuudha. Amala akkasii kana isarratti yoo argite atis otoo adda hin kutiin haga dhumaatti isa kabajuudhaan waan kana accept gootee hamma dhumaatti isa waliin ta'uudhaan murteessuu qabda jechuudha. Anni kabraa yeroo hundumaa yaada kennuufii qabda. Lafa rakkatetti, lafa dhiphatetti, lafa dogoggoretti yeroo hundumaa gorsa yoo kenniteef inni immoo gorsa keessan hin fudhata taanaan yeroo hundumaa wanta ati jetteeni okay jedha taanaan itti walii gala taanaan yaadni keessan fudhatama hin qabullee yoo ta'e inni karaa fudhatama qabuun yookiin immoo keessaa kan fudhatu fudhate kan biraa yoo dhiiseyyuu inni kun yaada kee hin deeggara taanaan namni kun baay'ee si jaalata jechuudha. Yeroo kana shamarran immoo yeroo hundumaa yaada nama kennu ta'uu qabdu yookiin immoo nama isa gorsu ta'uu qabdu jechuudha. Kana malees immoo innis rakkina kee keessatti, gadda kee keessatti, gammachuu kee keessatti waan taate guututti yoo kuftes yoo kaates yeroo hundumaa si bukkee ta'a, si gorsa, si barsiisa, si jajjabeessa taanaan riilii namni kun si jaalateera jechuudha. Kana jechuun jaalala dhugaa siif qabaa jechuudha. Anni kabraa amala dhiiraa keessatti dhiirri tokko inaaffii xiqqoo qaba. Inaaffii xiqqoo yeroo isin jedhutti akka namni tokko kansaa kan ta'etti inaafuun dirqama isaati. Kansaa eenyumti illee yoo jalaatu jechaadha. Yoo waa tokko goote, yoo waa tokko balleessite sitti inaafa taanaan yookiin immoo inaaffaa isa hin taane miti jechuun koo asirratti wanti isinii galuu qabu yeroo hundumaa yeroo ati baatus yeroo ati galtus eessa jirta kana goota siin jechuu otoo hin taane kansaa akka taate yoo sitti inaafa ta'e inni kun jaalala akkasiif qabu agarsiisa yookiin immoo jaalala dhugaa akkasiif qabu fuulduratti akka ati isa waliin taatu akka barbaadu jechuudha kan inni agarsiisu. Kanaaf jaalala keessatti immoo inaaffaa xiqqoon barbaachisaadha. Kun immoo kansaa ta'uusaa erga mirkaneeffatee yookiin immoo waan si jaalatuuf sitti inaafuu danda'a jechuudha. Kana yoo ta'uu baate ati dhiira biraa faanas yoo deemte, dhiira biraa faanas yoo bulte sitti hin inaafu taanaan baakgiraawundi isaa waan biraati yookiin immoo duuba isaa waan biraa jira yookiin jaalala yeroodhaaf si barbaada jechuudha inni kunis. Kanaaf dhiirri tokko jaalala sirriis jaalateera taanaan xiqqoo sitti inaafuunis waan jirudha jechuudha. Viidiyoo koo har'aa asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.